Welcome back. Aganagaan deebitan, aganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Shamaa hordoftoota podcastii Ilma Hormaa. Akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu. Egaa turtii Injiinar Girmaa Qorichoo Lingoone marra kan duraa sana caqastaniitu jedheen abdadhaa. Hadda immoo kutaa lammaffaa fi kamaayyis ni qabannee dhufnee jirra. Egaa jalqabarraa kaastanii hamma dhumaatti waan Injiinar Girmaan dhaabasaa oofuurraa nu himu qalbii guutuun akka hordoftan abdiin qaba. Turtii gaarii. Namoonni bakka bu'iinsa mariilee biyya Itoophiyaa qabanii paarlaamaa jedhamu kuni gaafa tokko uummata isaatii bakka uummata isa buusesanii waa dubbatanii beekan. Dallaalaadha isaan lafa gurguranii magaala keessatti hojii daldalaatu hojjechaa oolan. Hojii dallaalummaa argite birookarii ta'anii jiran. Akkasitti jiraatti biyyattiin sobarratti wanni hundaa'e immoo hamma yeroo xiqqaadhaaf dhokatee jiraata malee sobni akkuma hattuu hurrii keessa hattuu yoo hurriin irraasaa qabte horuma wajjin ashuufeetti argamti. Jarri kun akkasii sitti nima. So baay'ee obsinee jirra, baay'ee laallee jirra. Maybe yeroo kennuufi nu barbaachisa jennee yeroo kennineefi haala itti deemu laallee jirra. In taane maaliif inni ummata Oromoo kana ummata biyyattii sanii namoota alagaa jalatti jilbiifachiisuudhaaf sila nu bituu qabanii jiranii dubartiin keenya akka horiititti gurguramanii biyya Arabaatitti maqaa hojii jedhanii maallaqa dur ofiif kaffalanii deeman amma mootummaatu kaffalee erga sheeridha jechuudha. Argite garba gurguruu sun nutti deebi'ee jechaadha karaa biraatiin moodernii ta'e. Kun immoo amma moo maalitti nutti dhufe? Warroota lixaa kanaa fi biyyoota gamtoomota gurguddaa kan maqaa isaanii dha'uun barbaanne biyyoota gurguddaan kun immoo doolaara fidanii nama sakka bitan biyya sakka bitan gabrummaa jalatti akkaaftu nu godhe jecha biyya dabarsee kennee jechuudha karaa biraatiin. Ummanni keenya kanan beeku waan gazzaba liqeeffanne sani lafa keessaa qoforreetti kaffallamoo eessaaf illee kaffalla. Kanallee namni yaaduutu irra jira. Mootummaan jalqabuma mootummaan sobu faayidaan qabu. Mootummaan sobnaani waan tokkoyyuu hin jiru. Wanni hunduu soba jechuudha wanni godhamu hunduu. Even manaajeriin tokko warra isa tajaajilu yoo sobe waajjirri sun faayidaan qabu. Mootummaan kun bar ganama waan dubbate galgala irra deebi'uu hin danda'u. Ani maal namni kun sila fayyaan isaa nagaa'ii maal laalamne yookaan immoo namni bira jiru sun maa nama kanan gorsinee jedheetan yeroo baay'ee dubbata. Hin gorsan. Because gaarii gootan jedhanii harka dhagaa wajjiniin. Namichi kun irraa deebi'uu hin dandeenye ofillee sirreessuu hin dandeenye. Wanni inni godhu hunduu sirriidha. Garuu sirrii miti. Sirrii miti. Ani kadhaadhaan nama beekamee kadhaan naaf milkaa'aa jedhee dubbata yeroo ta'u. Afaanuma saniin deebi'ee ummata kadhattuu jedhe ummata kadhaa keessaa hin baane jedhee ummata arrabsa. Rabbi sitti agarsiisu. Namni mootii ta'ee ummata isaa akkanatti gadi caccabsee hin arrabsu. Oromoo waggaa 100 waggaa 1000 duubatti deebisa jedhee nama dubbate. Maqaa Oromootiin garuu nama aangoo argata. Booruu inni nugusa nuu ta'ee pirezidaantii nuu ta'ee nu bulchuuf waggaa 20 pilaanii godhachaa jira. Garuu sun hin ta'u. Waaqayyoon jedhu namni silaa humna dhabe waan godhus hin jiru. Namni ofiifuu rakkatee buqqa'ee ashuffee jira. Waan nyaatu waan dhuguun qabu. Ummata hiyyeessee ummata qopheessee baala nyaadhaa jedhe bara namichi. Baala kana affeelatii soogiddaan nyaadhadha. Baala affeelatii soogiddaan nyaadhadha. Daabboo muuziidhaan nyaadhadha. Finfinnee keessatti harree fi fardi gaariidha malee konkolaataa beenzilaan deemu dhoowwadhaa jedhe bara. Garamitti nu oofaa jira namichi kun. Gara primitivitti gara duubatti nu deebisaa jira. Gara biraatiin bileena meeqanii paalaasii dalagaa jira, paalaasii hojjechaa jira, riisoorsii gara garaa hojjechaa jira.
Yoo ummanni kee harree fi fardatti deebi'ee maali eenyutu ittiin deema sila fardumaa fi harree saniin paalaasii san dhadhamu riizoorsii inni hojjetu sanii harree fi gaarii ooftee dhadhamoo konkolaataan akka hin galle biyyatti jedhee yeroo dhiyoo kana keessa seera baase argitee jirta. Ministeerri inni lafa kaawwate gadi bahee raawwateeti akkasa goonee raawwanneeti piroomotii goonaa harree fi bagaammaa kabti jedhe gaammaa kabti. Waan keessaa baan isanitti nu deebisa gadiin jecha. Maal jechuudha jarri kun? Maal jechuudha? Rabbi sitti agarsiisu. Lafa Oromoo nurratti gurgursiisanii fixan Finfinneen kadheenyu akka taateen beeknu nu keenya jenneen nama biraatiin wal lolla amma shaggarsiitii kan jedhamu maali kan jedhamu hundi isaa maal akka ta'e eenyutu akka gurgurame eenyutu akka investii godhaa jiru hin beekamu. Manoonni amma namarratti jiganii Oromootu nurratti jigseedhee sabni biraa nu balaaleffatu kana sababa isaan hin qaban amma wanni hojjetame hin jiru. Namni tokko hojjetee raawwatee tokkotti darba malee akkuma dhufeen akka diina biraa dhufee nama hundarrattuu hiyyeessa hundarrattuu mana jigsu sun sirrii miti. Wanni godhame kana dogoggora kana dhiifamallee hin gaafatan. Namaa fi tuffiin isaan qaban I don't know maarsirra jiraatanii garuu lafuma uummata wajjin jiraatanii akkaataa isaan itti yaadan hubachuu nama dhiba dhugaan siin jedhan baay'ee nama rakkisaa. Mootummaan kun baay'ee waan komplikeetidii ta'ee fi wanta namni irraa dubbachuun nama qaanessu hojjetaa jira. Hojii isaa kan immoo akka gaariitti akka waan dansaa hojjechaa jiruutitti of laalaa jira. Kan immoo ummanni Oromoo warri barate kunis warri isa jala galee isaaf garba ta'ee isaaf ergamaa ta'ee hojjetu kun dhaabbatee of ilaaluu isaanirra jira. Dhugaan siin jedha. Ittuu namni biyya alaa kun mana kunoo mana simbirroo keessa bulanii geechu tana quxxabaa beeti jedhan kan kondoneemii jedhan tana ishii fudhatanii biyya isaanii warri isiidhaan jijjiiran jiru. Lafa xiqqoo fudhatanii qabxii xiqqoodha. Lafa eenyuti ilma Oromoo ta'e lafa Oromoo eenyutu lafa san lafaa kenna kanallee hin beekani. Lafa san fudhataniiti garba ta'anii biyya alaa kanaa illee warraaqsi tokko akka hin godhamne wal sakaalanii jira. Uummata Oromoo gandaan kolaasanii amantaadhaan balleessanii gandaan walitti naqanii warri inni ergate warri daldaltoonni siyaasa isaaf hojjechaa turan aangoo isatti kennanii uummata Oromoo gowwoomsanii akka hin taanetti ashuffee irratti uummata keenya hambisanii ofii isaaniitti jala jalatti maallaqa namicharraa fudhatanii kun hojii argatanii uummata keenya ashuffeetti facaasanii uummata keenya boochisaa halkanii guyyaa haadhaaf ilmoo boochisaa abbaaf ilmoo boochisaati isaanii jireenya cirreeffataa jiraachan jecha. Dhugaan jirtu tan kan uummanni illee argu kan addunyaan illee argu jechuudha. Gaafa biraa akkuma bofaa dhagaa jalaa bahu akka waan jiranii ol baanii raawwatanii waa dubbatan jechaadha. Ammas uummata kanarraa taa'an jiran. Uummata kanaafis waa godhan jiran. Uummatuma kana maduma uummataa sanitti ammallee waa dhiibaa jiran jechaadha. Look ani ebelu jechuun barbaadu hin beekta. Uummanni Oromoo kana immoo sirriitti hubatee beekee jira. Akkuma argitu sooshaal miidiyaa kanaa fi addunyaan amma kominikeeshinii addunyaa giloobaalaayizeeshinii kana diijitaal worlii kana Oromoon itti fayyadamuu hin dandeenye. Oromoon wanni itti fayyadamuu danda'e kanaaf fayyadamee wal arrabsuudha. Wal xiqqeessuudha. Uummanni dammaqee garuu wal ijaara silaa kana. Argite wal ijaaraa wal qindeessaa rakkoo uummata isaatis rakkoo dhuunfaa isaatis hiikkata sila. Kun hin jiru. Oromoon tokko xiqqeessuu tokko tokkotti bobba'uu wal tuffachuu wal arrabsuu har'a warra biyya alaa kana Oromoon hunduu abbaa manaatiif haadha manaatiif walii kee jira. Nama biraa walii galuu dhiisiti warrumti wajjin jiraatu ilmaan wajjin qabu walii kee addaan deemee jira. Maaliif haala jirutu isaan addaan abbaan manaa waggaa dhufe Facebook irra taa'a ishiin immoo TikTok irra teessi ijoolleen hedduutti dhiyyanii jireenyi bade jechaadha. Biyyi kun immoo sa'aatiin isaa kan guutamee wanni isaa so fast seeraan deemutu irra jira. Seera sanii ala ta'an jechaadha. Amma maaltu dhufa? Faamilii sun addaan diigamutu dhufa jechaadha. Faamilii yoo addaan diigame maaltu dhufa? Frustrationiitu dhufa jechaadha. Depressioniitu dhufa jechaadha. Dhibee qaban jechaadha.
namni dhibee qabu ummata isaati yaaluu hin danda'u. Argite? Amma maaltu dhufa? As keessatti immoo hiyyummaatu dhufa. Gaafa hiyyummaan dhufu immoo maal godhan? Kara biraatiin malaamaltummaadhaan mootummaa wajjin walii galanii ummata isaanii gurguranii mana achitti fudhatanii lafa achitti fudhatanii gurguratanii maybe as deebi'anii makiinaa moofaa wayii oofanii waan biraan barbaadan immoo nagadaa akkanaatitu jira. So kuni ummata keenyaa fi falaa miti haalladhas absolute aadaa fi safuu ummata keenyaa kan ilaalu miti jennee jaarmaa keenya keessatti xiinxala guddaa goonee itti deemaa jirra. Asin jedha walumaa galatti. Ayyee hedduu galatoome Injiinar Girmaa bal'inaan haalaan bal'inaan qabxiilee hedduu jajjaboo ta'an ragaa godhachuudhaan waan gaarii nu ibsite. Egaa naaf gala namni baay'een haalli amma waggoota 5-6 biyya keessatti mul'ataa jiru kun nama baay'eef yaachisaadha. Ammoo addunyaa siyaasaati warri amma aangoo siyaasaa biyyattii qabatee deemaa jiru fi warri isaan duuba taa'ee gaggeessaa jiran waan hojjetan ka beekan naf fakkaata. Isaanis kaayyoo mataa isaanii qabanii akkuma atuu beektu akkuma namni baay'een illee hubata jedhee yaadutti biyyi keenya sun complex hawaasni keenya illee leerii hedduu qaba. Maqaa Oromoon haa ta'u maqaa Amaaraatiin sosso'amee fi intarestii uummata sanaatiif irra dhaabbate ta'uu dhiisuun hin mala. So rakkoolee diinagdee keessaa qabeenya biyyaa sana abbaa argee gurguruun keessaa akkuma atuu beektu hordoftoonni sagantaa kanaallee hubatan jedhee yaadu. Yeroo ammaa kana keessa biyyoonni baay'een kafarankaa gurguddaa bakka kaa'an dhaban keessaa warri gaazii gurguree yeroo ammaa kana eenyuun kun fossil fuel dhabamaa deemaa ka jedhu maallaqa duroolii qabatan in trillions ka lakkaa'amu qabatanii Afrikaa kana lafa qabeenya irraa fudhachuuf warra deddeemantu jira. Warri isaan sponsor godhan akkuma arginu North Africa irraa kaasete amma biyya keenya rakkoo keessa mul'ataa jira. So warrattiin aangoo biyya keenya irra jirtullee eenyu influensii isaanii jala ka bahan hin fakkaatan. So dhibee kana uummanni arguu jira. Isinis hubattanii egaa gurmaahuun jaarmiyaan ijaaramuun furmaata barbaaduudha. Shaffi isaanillee daddafanii uummata zarafamaa jiru, uummata biyya ofiirraa buqqa'aa jiru. Amma immoo dhiyoo kana warra IMF wal ta'anii home grown economic reform ka jedhu ka duraa waliin kan wal fakkaatu fakkeessanii reformii lammaffaa tolchanii jira. Reformii lammaffaa kun immoo privatization gaafata. Sun egaa biyyattii sana haraaj jedhan dur biyya keenyatti haraajiin gurguruu jechuudha. Kana irraa hambisuu fi daddafanii uummata keenya dhaqqabu. Uummanni illee akka inni of dhaqqabu akka inni of dandamachiisu maal gochuuf yaaddan maal godhaa jirtan? Nu egaa akkuma irraa haasa'aa jiru kana uummanni waa godhuu fi duraan dursee tokko ta'uutu irra jira. Yaada san waliin laalee waliin xiinxalee yaada namaan baafne ta'uusaa wal hubannoo awarenessii qabaachuu ture. Gaafa awarenessii qabaate uummanni no ani biyya kiyya irratti lafa qotee bulaa sun ta'e qotee buluun barbaada malee alagaan tokko dhufee ana akka barbaadetti maallaqa waan qabuuf na bushuullee lafa kiyyallee fudhatee ana garbummaadhaan na jilbifachiisuu hin danda'u kan jedhu yaada qabaachuu ture jira uummanni. Kanaaf strongly dura dhaabbachuun dirqama. Homaa waan gaafii keessa galuu miti. Biyyatti mootummaa san keessatti seenaa biyyattii san keessatti namni akkanatti naashinaal intarastii Itoophiyaadha dabarsee kenne nama kana malee hin jiru. Ani agarree yoo jiraate Ugaanatti himte nan gammada. Nama kana. So namichi kuni hadiida guddaarraa bahe. He think inni kaayyoo qaba, ergama qaba, ergama san successii godhuuf yaale. Garuu dogoggorri inni godhe dogoggora guddaa. Kana kan mul'isu waa'ee dinagdeedhaa, waa'ee ikoonomiidhaa namni kuni beekuma duwwaa, beekuma akka hin qabne, barnoota akka hin qabne namatti mul'isa. Laal namni tokko mootii yoo ta'e
warrumti ikonomistoota kunuu yoo faallaa gorsanii nama biraa alternative biraa laalee wanni kun akkam jedhee gaafachuu sarra jira. Amma direct jarri kun gammachuudhaan warri westidhaa baay'ee gammadanii inni akkas godhuu kanaafi garuu gammadanii isan dhiisan. Look asirratti waan jabaa wanne beekuun nurra jiru namicha kana inni waan gaarii godhee waan gaarii ta'ee isa waan wajjin jiraachuu isaan immoo isa balleessu. I'll tell you the truth. Isaan isa balleessuufi malee isa teessisuufi miti. Inni kan yaadaa jiru ani dandamadhee araarame warra gurguddaa wajjin fedhii isaanii guuteedhami. Hin jiru wanni akkana. Hin jiru wanni akkana. Kanaaf badii isaa qopheeffate namichi kun. Gorsaa dhabe, fira dhabe. Namichi kun addatti waa hunda murteessaa adda jira jechuudha. Kana rakkoon. Ayyee xiqqoo jechuun nama waltajjii siyaasaa gubbaa jiru shofeera biyyattii ta'ee deemaa jira. Kanaaf irraa dubbannaa bakka garii irratti karaa hedduun laaluunis gaariidha ka jedhuun qaba. Itoophiyaa sana keessa namni baay'een manni indigenous ta'e baay'een isaa amma sirna federaalummaa kanaan naannoo ofiitti of bulchuu afaan ofiitiin of tajaajiluu kanatti gammadus section of society immoo baay'een within Oromoo haa ta'u within Amaaraa ta'u ka Tigree keessaa ta'u magaalaa gurguddaa keessa kan jiru moggaatti baafamne ka jedhu jira jedhaa turan illee baay'ee jiranii jarri kun sirna sana diiguu fi waan danda'an mara godhan. Ummata isaa amma mirga kiyya argadhe jedhee ciisaa jiru kana caalaa'u isaantu organized ta'ee sososo'a. Sirna sana diiguun immoo karaa hedduun itti bobba'uu danda'anii lolaan itti bobba'anii sana hunda caalaa immoo diinagdeedha. Yoo amma Oromiyaan fakkeenyaaf diinagdee sirra gurguranii fixanii naannoo sana sirna federaala jedhamu sana booda diiguun warruma economically dominant turre ta'e sanas lafatti gurguranii ooyiruu sana nama biraatiif yoo kennite achi booda Oromoo achirraa buqqistee zabanyaa fi ashkara godhuudha. So sun jiraachuu mala wallaala qofa natti hin fakkaatu siin jechuu barbaada. Namni kun gorsa dhabee wallaalee ka jedhu sanaan hin fudhadhu. Namni siyaasaa dalagu sadarkaa sanarra geenyaan kaayyoo dalaguuf qaba ka jedhu fudhaa. Ati fudhachuu dhiisuu malta yaada kiyya. Kanuma koomentii gochuu barbaadeeti. Yaa baay'ee gaariidha. Gaariidha yaada keetis na fudhaa. Akkasuma ta'uu mala. Ayyee egaa ka biraa biyyattiin akkuma arginu akka malee jechuunis dhugaa dubbachuuf north to south east to west namni ordinary people namni Itoophiyaa keessa hammanan beekutti dur ummata gaarii ture. Ummata nagaa hiyyummaa isaallee keessatti ummata wayyaa atli value illee qabaataa ture. Lubbuu ofiitiif ollaa ofiitiif nama kaaniif illee concern ka agarsiisaa ture. Amma garuu waggaa 5 kana keessatti akka waan namni martinuu qalbii ofii dhabeet biyya wal ajjeesan, biyya wal zarafan, biyya morma walirraa muran akka malee waan sodaachisaa ta'e trendii dhumti kun akkam isin yaachisne dhiiroo maaltu deemaa jira akkamiin developmentii hamaa kana arrest goona ummanni deebi'ee nagaa akka inni tasgabbaa'u maal gochuun nurra jiratti yaaddanii dhiiroo. Kanatti yaadnee maal goone Oromoonis akka Oromootitti addasaa wanna godhaatii sabab sablammoota biraa wajjin kooperatii godhe immoo haala jiru mijeessee haala jiru fooyyessee qabsoo kana daran finiinsuudhaaf sabab sablammootaa fi ummata obboleeyyan nuu ta'an keessa ittuu warra Sidaamaa fi warroota Gaambeellaa, warroota Beenishaangul, warroota Somaaleetiif, warroota Affaar, warroota Oromoodhaan ollaa ta'anii fi walitti jirru kana rakkoo keenyaa fi haala nu irra jirru dhiyeenyatti warra beeku kanaan firooma jabaa godhannee warroota biraatis ofitti dabalannee irratti waan jiru kana xiinxallee laallee rakkoo jirullee identify goonee waliin mari'annee warra wal ajjeeses warra wal balleesses warra walitti dhaadates warra waan badaa walitti haasees walitti finnee
yeroo dheeraadhaaf marii kana gaggeessinee marii san immoo akkamitti akka biyyattiitti ijaaruu dandeenya kan jedhu isas immoo የኢትዮጵያውያን ኃይሎች ጥምረት ለፍትህና ለዲሞክራሲ ንቅናቄ ጀኔ ኮአሊሽኒ አከናስ ኡምኔ ኮአሊሽኒ ኩኒ ዳቦታ ተኮፋ ዳቦታ ምክክር ኮሚሽን kan jedhamu san hin fudhannee fi maqaa isaanii amma ibsuun nan barbaachisu isaanii fi ummata jechuudha sabaaf sablammoota bakka bu'ee ummata ofii bakka bu'ee kan kibbaatis kan kaabaatis hunduu ummata ofii bakka bu'ee ummata ofiitti sagalee ta'uudhaaf koalishinii kana walitti dhufnee egaa kaayyoo fi karoora objektiivii waan imala keenya baafannee imala keenya san approovii goonee structure approovii goonee manifesto approovii goonee regulation approovii goonee seera qabeenyas goonee qaama seera qabeenya nu godhuu danda'u san seeraan gaafannee isallee mirkaneeffannee seera qabeenya godhannee seeraan socho'aa jirra jechuudha. Akkasitti immoo sadarkaa Oromoon qabsaa'aa jirrurraa immoo kanumatti aansinee ol kaafnee immoo sabaaf sablammootaa fi ollootaa fi warroota wajjin jiraanne warra fuulduraalee wajjin jiraannu kana wajjin immoo akkamitti walii galla wannoota jiru kana immoo korreetii godhaatii waan walitti nu fidu waan walitti nu hidhuu danda'uun waliin deemati akkamitti federaalizimii dhugaan biyya san keessatti uumamaa kan jedhullee laalati warra ahadaawidha jedhus finnee noo ahadaawinnatiin nu baasu san kan yaalamee qawwee walitti kaafnee kanaan dura waan akkanaatitti uumame sun hin ta'u federaalizimiin dhugaa kan akka Jarmanii kan akka Ameerikaa kun yoo ta'e namni hunduu bilisa gammachuu irraa qaba uummannis kan barbaadu sanii kanaaf amma regional autonomy duubatti deebisuu hin danda'amu haala amma afaan ofiitiin dubbachuu aadaa ofiitiin fayyadamu tajaajila mana murtii waan kana argachuu uummanni yaa xiqqaatu haa guddaatu injifannoo amma argate kana qabatee injifannoo biraatitti dhufa malee duubatti deebi'uu akka hin dandeenye hubanne egaa waliigaltii goonee koalishinii kana uumnee isallee saksasiitti taanee jirra jechuudha. Okay, waan bareeda hedduu gaariidha. Keessaa'u waltajjiin siyaasaa Oromoo yeroo baay'ee tattaaffiin illee jijjiiraatus akka gaariitti milkaa'uu ka dadhabe humnoota garaagaraa waliin gurmuu dhaabbataa tokko ijaaruu dhabuudha. Egaa rakkoon guddaan ka ture akkumaatu gubbaatti tuttuqxee bira lufte sani hiistirii irratti wal dhabuu jira. Kadabre irratti warri gariin walumaa galattuu seenaan biyya sanaa seenaan Horn of Afrikaa warruma dura akkuma sheekoo namuu galmeesse sana gariin akka amantiif fudhate sana dhiisuu kaan immoo olaantummaa kijibaa sana fudhatee nu malee namni biraa biyya sanaa fi waabii miti bulchuullee hin danda'u ka jedhu wal dhibaa ture. Egaa abdiin qaba kanarra aantan jechuu. Kana irraa aannee jirraa dhugaa jechuuf warroota baay'ee finxaaleeyyii yaada hamaa qaban chaalenjii godhuu dandeenye jira. Fantastic. Egaa akka uummanni isaanii uummata Oromoodhaa ala jiraachuu hin dandeenye yoo Oromoon hin jiraanne akka biyyi Itoophiyaa jedhamtu sun akka hin jiraanne sirriitti jala sararree kana ilaalcha isaanii jijjiiruu dandeenye jirra. Haa ta'u malee asirratti question markii qaba. Yeroo hunda yoo wajjin deemtu namaa fi bineensa wajjin deemuun garaagarummaa qaba. Yeroo hunda yoo bineensa wajjin deemtu of eegaa deemta. Nama wajjin yoo deemtu immoo walammattee deemta jechaadha. Sanillee identify gooneetti beeknaa jechuudha. Akkoota namoonni tokko yoo xiinxalanii kufaatii namootaa atattamaan akka kufu akka karaam dabarre akka bakka erguun geenyetti warroonni gabaabsanii yaadantu jiraachuu mala. Garuu akkasii miti dubbiin kun qorannoo guddaadhaan waan itti adeemamaa jiru waan ta'eef dubbiin waan sirriitti irratti yaadamee waan irratti sirriitti ciifnee hojjenne waan ta'eef kanaafuu milkaa'inaan deemaa jira jechaadha. Ayyee barakaa argadhu amma gara dhumaatti dhidhiyaatu deemne gaaffii
Laaftuu wayii si gaafadha. Waan baay'ee jaarmiyaa Oromoo haa ta'u wiizin Itoophiyaa kan ijaaramaa turan keessatti yeroo dheeraa kan mul'ate trust amanamummaa dhabuudha. Bifa hedduun namoonni waltajjii siyaasaa akka bahani dantaa gaggabaabduu tokko siidhuma promote gochuu fi bakka kaleessa dhaabbatan borgana irraa darbatanii akka waan achiin turreetti hireen akkanaa akka jaarmiyaa keessan hin mudanne system mechanism tolfattanii jira immoo boriftaan immoo isin keessa solakkaan bahee immoo nuyi jaarmiyaa keessan immoo AB jedhee tolfatee akka nutti hin baane maal gootanne? Kan walitti nama qabus dhugaadha. Kan addaan nama hambisus dhugaadha. Innaa nuyi jalqaba yoo jalqabnu namoota yaada sanii walii galuu dandeenyutu waliin haasa'uu jalqaba. Maaliifi namni nama waliin galle wajjin yoggaa hojjette kufaatiidha wanni jiru. Kufaatiidha. Nama yaada siin kabanye, nama silleen kabanye, nama walilleen kabanye, nama iftoominaa fi amantaa walirraa hin qabne wajjin yoo hojjette hojiin kee yoomiyyuu kufaadha. Nama wal amanuu dandeessuu fi nama walii galuu dandeessu wajjin yoo hojjette hojiin kee yoomiyyuu moo'aadha. Nuyi kana addaan baafannee waan jirruufi maqaa rabbiitinii waaqa rabbi nu gargaara hin kufnu wanna badiisi ummata keenya hin agarsiifnu ummata keenya madaa ummata keenya hin fayyifna jennee yaadna. Ayyee barakaa argadhu gaa milkaa'aa kabiraa kanan tokko si gaafadhu irra jireessi maqaa ummataatiin jaarmee inni sosso'anu gama ofiitiin eenyuun takka hin jiru akkuma contract yookaan immoo covenant hin jiru amma ummanni yoom maal achiif gochuuf deemtanii isin time frame tolfattanii waggaa 5 keessatti bakka kana dhaqqabuu barbaadna waggaa 10 keessa kana achiif gochuuf deemna at least dhibbatti waan jedhan san hojjechuun baatullee time frame ni jira. Time frame isin qabnaa egaa time frame sana asirratti illee dubbachuun barbaadu. Time frame hin qabnaa red map hin qabnaa adeemsaaf kaayyoo karoora maal akka yeroo kamitti akka xumuramuun irra jiru maal akka godhuun irra jiru just pilaanii qabnaa. Pilaaniin keenya sun egaa akkuma jiru akkuma beektu haala itti qabamee jirutu jira akkasumatti itti deemna jechuudha. Ayyee kamaayyee akka durataa oofuutti akka durataa koalishiinitti maal inni amma atii fi jaarmiyaan keetii fi ummanni ummata Oromoos ummanni kaan jaarmiyaa keessan koalishiin walitti ijaarratan sun kontraata maaltu isiniif ni jidduu isiniif ummata jidduu jiraatti yaaddan at least sammuu keessan keessa yoo gabbaatanillee nu mallateessuu baattan ummataaf lakkee nuhi kontraanni keenya kana ummata kanaa waliin qabsoo kana hogguu gaggeessinu this is our contract this is our relationship bakka kana irratti bind taanee jirra maali yookaan afaan gabaabaatti akkisin ummatatti ilaaltan karaan addaa maali inni jechuu barbaadeetan. Ummata keenya nuyi lubbuu ummata keenyaa kan badu hundaafu tokko lama jennee lakkoofnu nama tokkorraa jalqabee simbirroo biyya sanirraa simbirroo Oromiyaa keessa jirturraa jalqabee recognitionii kabaja guddaa vaaliyuu guddaa waan qabnuuf ummata keenyas akkasitti vaaliyuu qabna. Ummanni keenya madaa'uu miti moccooramuu miti du'uu miti waan tokkollee aga irra ga'u barbaannu. Wanni adda nu godhu ummata keenyaaf dhugaadhaan dhaabbannaa dhugaadhaan hin moonaa kan jedhu. Shiraa fi kophaa fi wanta biraa waan hin taane ololaa fi akkanuma waan hin taane irratti afuufuusan hin dhaynu. Maaliif warri afuufanis warri shira godhanis warri daba godhanis erguun geenye argaa jirra kufaatii isaanii. Kanaaf achirraa barannee waan ummata keenya fuulduratti deemsisuu danda'u irratti hojjennaa jennee of sirreessinee of qopheessinee itti deemaa jirra. Namoota yaada kana fudhatan immoo walitti finnee ijaarree hojiidhaan sagalee dhabamsiifnee hojjechaa jirra. Irrattis immoo milkoofnee jirra. Kanuman jechuu barbaada. Ayyee Injiinar Girmaa fayyaa ta'e egaa
nagaa walitti dhaammannee adda deemuu keenya dura dhaamsa maayyii uummata bal'aaf hordoftoota sagantaa kanaatiifis fi warra mootummaa dhaamsuma waliigalaa waan dhaammattu yoo jiraatte hireensi kenna fudhu. Galatoomii obboleessa kiyya. Ani wanni dhaamu uummata kamiyyuu Oromoodhaafis kallattiidhaan uummata kiyya Oromoodhaaf wanni ani dhaamu Oromoon akkuma garaa bal'atee ba'aa hunda baatee biyyattii tana asiin gahe ammas Oromootu biyyattii tana dandamachiisuu danda'a. Oromoo hojiitti koottaa yoo dogoggorri jiraate walaa mari'annu yoo wanni sirrii jiraanne wajjiin haa goonu. Irraan fagaatina yoo namni waan haasa'ee waliin haasa'ee walitti dhufe waliin dhaabbatee waliin hojjete yoo wallaalummaa isaatii fi badii isaa waliin korreektii godhe wajjiin deemuu danda'a waan ta'eef mufattanii addaan hafuun sun farra waan ta'eef namni tokko walitti mufatee akkaan addaan hafne kan walitti mufatallee afoofnaa lillaa jedhee walii araaramee walitti haa dhufu Oromoo karaatti deebi'aadha. Kanuman isiniin jedha galatooma. Hayyee egaa obboleessa keenya Injiinar Girmaa Qorichoo durataa Oromoo Forces for Unity takkoommoo humnoota tokkummaa Oromoo waamicha keenya kabajee waltajjii kana gubbaatti argamuudhaan waan silaa hubatuu mallu hunda nu hubachiisuu keetiif maqaa hordoftoota waltajjii kanaan guddoon si galateeffadha. Yeroo biraas egaa ogguu waamicha si goonu as deebitee waan hojjetaa jirtan waan uummata irraallee eegdan ka jira haaraan ka jiraatu yoo jiraate dhuftee akka nu hubachiistu abdiin qaba. Hadhaaf kanumaaniin xumuraa barakaa argadhu horii buli. Jiraadhu fayyaa argadhu atillee horii bulii uummata keetiif sagalee ta'uu keetiif baay'ee sitti boonnaa baay'ee si jaalannaa nu jiraadhu fayyaa ta'e. Hayyee egaa hordoftoota keenya turtii obboleessa keenya Injiinar Girmaa wajjin goone kanaan raawwannaa sagantaa biraatiin yeroo biraa immoo deebinutti turtii hadhaa jalqabarraa kaastanii hamma dhumaa qalbii guutuun waliin turuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Hadhaa fi Injiinar Girmaafan nagaa isin dhaammanna. Baay baay.